on taasifatte irratti wanni jawaab jedhe. Akkanaan Oromoo diiganii Oromoon akkamiin waan akkanaa kana cabsee bira darbee tokko ta'ee ummata isaa rakkoo keessaa baasa. Keessattuyyuu dhaabbileedhaafillee ummataafillee waan dhaamuu qabdanis akka gajjabeessanii dhaamtanii goolabnu fedha. Akkuma duratti irraa tuttuqne kana silaayyuu dhaabbileen warri hoogganoonni dhaabbilee kuuwwan dhaabbatatti hidhaman, kuuwwan ammoo mana hidhaatitti hidhaman, kuuwwan ammoo du'an, kuuwwan ammoo tuyyuu ufiifuyyuu du'aaf jiruu jidduutti laamshessanii rakkoo irraan gahanii jiran. Silaayyuu isaan itti qabsoo hin erga jedhan furtuun dubbii duraa ka argitaniitiin erga kaawoo cimaa hagana qabaattan wal danda'u biyyiti nu dhiiftee amba dandeetteeti ofii wal dandeettanii walii ajajamtanii waliin qindooytanii humna takkaan afaan takkaan socho'u akka dhaabaatti. Amma yoo laallu ummata Itoophiyaa keessa ummata sabaaf sablammii adda addaatu ofiin makatanii jiran. Hedduu ofitti qaqqabatanii jiran. Ammoo akka dhaaba Oromootti dhaabuma lamatu achi keessa jira. Amma dhaabni kun argitanii ofiifillee wal deeggarra kunillee dhaaba kanaaf hagana deeggare hagana bakka hidhaatitti hagana bakka jiruutitti hagana waliin hidhamne. Ja'aniitiin wal irraa dubbatan amma akka achirraan arguutti. Amma dhaabni ummataaf jiru dhaabuma lamaan kana ja'anii dubbatan. Dhaabbotiin achi keessa awwaalame meeqaatamu ture gaafa filmaata tokko dhaabbotiin gara dhibbaan meeqaa ja'amee ture gaaf tokko isi. Akkasii. Kun hundi bishaan lixeesi. Kun hundi. Hayyeeti gaafa isaan uummataan deemanii jedhanii carraan balbalti horii baname jarri kunillee gad dhufa bari. Ammallee qabsoo biraa seenna. Jarri kunniin kan mootummaa jala jiru malee kan mootummaan ala jiru. Kan amma jiru kun jaratu ofii qabuu dhabe moo? Jaratu itti as deemuu dhabe moo? Kunillee gaafii mataa keenya keessa nu jiru. Maaliif? Kan mootummaa jala jiru beeyne. Kan mootummaan ala jiru dhaaba dhibbaa meeqa ka dheengadda lalaakkaame sana ka keessa walitti dhadhaaniitiin ajjeesan haa du'u. Hayni keessa walitti qaqqabanii mataan keessa ol babaye. Hayni marraasaa jiru kana jaratu ofitti as qabuu dhabe moo isaantu isaanitti ayisiquu dhabe moo isaanumatu nuti jajjaboon lamaan jirraati ammaaf numatu kunillee hin baasu. Mul'atanii ummata keessatti iyyuu hin jirani amma warri dhaabbileen garaagaraa jennu kuni gabbahanii isaanii uummataa waa jedhan isaanii waa wahiirratti socho'an uummannu argaa jira waa socho'anii jiranii isaanuyyuu eessatti namni isaa waamuu danda'a tarii. Amma yeroo itti waa dubbatan hin turre warri dubbatee qilee gaduuti warri dubbatee shahaadaan bahe gadi abba dhageeffadhu warri dubbatee shahaadaan bahe la shahaadaan bahe gadi waan siin jedhu laal warri kun dhaabatatti manatti hidhamee mukatti hidhamee tataa'u jira warri kun hidhatti hidhamee shahaadaan bahe shahaadaan qabahe kun uyyuu dubbatuu hin danda'u boru gabbayam bakki isaan irraa dubbatan galmooyii keessaa ummata keessa sosocho'uu danda'u jarri kunam eenyuun harka jiran nama harka jiru jarri kun ganaa namaa harka ammatan ganaa namaa harka jiru jarri kun aangoon nama bira harka jirti yoo didan manuma isaan deebisanitti deebisan ka dhaabata hidhanillee dhaabubatumatti hidhan jarri osoo arga wanti achi deemaan jiru maalitti waa dubbata ummanni akkamitti waa dubbata barbaade wanti itti waa dubbatan humna tokko godhatanii yoo waan dhiibanii gizee tokko darba wahii ta'e malee tokko tokkoon hin danda'amu. Kanaafi wanti faayidii qabaa maali? Amma laali osoo hulaa wahii banamte warri kun hundiruu hin dhiyaata. Gaafa dhiyaate lakkiitii isin ammootu hin qabsooyneeti jedhee namni isaan ari'u jira. Namni isaan ari'u jiru. Ummanni yoo isaan filate haguma isaan illee naga tokko deeggara dhabanii beekan. Namuu ka ciciisellee deeggara ciciise qaba beeki. Ka dhadhaabatellee deeggara dhadhaabate qaba beeki. Hundi isaatu deeggara mata ofii qaba. Kanaafi akka gabaati namuu gabaamatti gabbahee yaada amma fakkeenyaaf ka ciciise kun maa ciciise yoo naan jette ummanni Oromoo wal bira qabsaa'aa jira miti. Ummanni Oromoo wal bira socho'ee deemaa jira. Argite kunis hojii mataa ofii qaba. Yookaan bara itti eeggate ta'a. Yookaan ammoo haalatu hin mijaa'iniif ta'a. Yookaan ammoo waan ofii keenya har'a bu'aan finnetti uummata hin fidnu jechuu ta'uu danda'a.
kunis waan mataa ofii danda'e. Erga mootummatti hin makamin, erga ammootu wanna kana socho'in waa hedduu mataa keessa of yaas. Yoo ka har'a yoo yeroo tana socho'uun uummata keenya ficcisiifna malee bu'aa hin qabnu ta'a. Wanni kuni haalaa fi yeroo itti eeggachuun akkam barbaachisaa jechuu danda'uu danda'a. Cal'isuun mataan isii qabsoodha. Kunis namni kun cal'iseetii homaa uummata bu'aan buufne jechuu hin dandeettu. Kanaafi yoo ammoo carraan tokko baname ammoo ati kalleessa cal'ifteetii as keessatti hin hirmaattu jechuun hin dandeettu. Kuni jechuun maal jechuudha? Wanni kun hundi ardiin tun ta'u uummata bal'aati. Arduma uummanni Oromoo kun warra uummataaf qabsaa'ina jedhu kuni waan boruu isinirraa hin hafne waan tokko tokkoon fiidanii bu'aa hin finne arra tana wal taatanii deemu. Boru achii tokko as bahaa tokko asii as bahaa ammallee akka keessan sana teenne eenyu gaaddisa dheegata waan gaaddisa jedhamu sun gaaddisa jalata taa'aa ooluu hin dandeenye. Hin danda'amu akkasii. Bara dhufaaf dabra yaadattan jaartichi tokko aanuma qalaati ufii keessanii araarama jedhe gaafa amboo. Obbo Hayilee Qablee jedhamanii nama Gujiiti. Kanaaf dubbiin sana caaltu maaltu jira? Wal dhabiitii isaaniitiin arrallee ammoo qaawwisu nutti mul'ata. Nuti ammoo warra duuba haasa'uu miti. Yookiin warra ammoo dhaabaaf dubbatuu miti. Yookiin warra mootummaaf dubbatuu miti. Warra hulaa banaa akkana arginu dubbataa jiru. Arra tana yoo tana hin sirreeffatiin borullee hulaa banatu jira. Hulaa babbanatu jira. Banaayyuu hulaa babbanatu jira. Kanaaf amma sirreeffataa deemu. Amma wayita dirree qaban kana ummanni wal mari'achuu. Ummata keenya haga nu hidhamnu maa raftan? Maa nuti calliftan? Maa calliftan sila isin garuu? Yaani wal gaafachuu. Waan callisaniif tanaaf callifne wal himu. Mootummaa jalan seen yookiin ammoo jara kana wajjin hin jiru. Yaada qabaachuu danda'u jarris. Hin beeyna garuu dhaabbotii amma isin jedhe kana bare galmee isaaniitu laakkawaa ture. Galmeetu laakkawaa ture. Kanaaf dhaaba lama duwwaa miti. Dhaabuma lamaan kanatu uummata akkasitti illee hin danda'u. Akkasitti illee deemuu hin danda'u. Hin deemu akkasitti illee kunillee xiqqoo hanqina siyaasaa argisiisa. Kunillee ammootu eeguma aangoota kalee argisiisa. Hin danda'amu. Namni hambaa ofitti qabdee deemta beeki. Hambaa na barbaachisa jettee hundaa guurtee kaan argitee sabaaf salphee kee kasii bira jiru asitti yoo bira dhaaba hin deemuu hin danda'u innillee sii deemuu hin danda'u. Boru rakkoo kunis wal qabadhu dura keessa keetii ijaara. Mootummaanu balbala banaa kana hunda laallatee kaan ofitti qabee kaan gara qabee mataa waliin dhahee agarraa bultii baafate. Borus bultii nutti baafachiisu malee bu'aa buraan fiddan. Kanaaf warri hidhaa bahe ka amma dheengadda walgahii irra ta'u kunniin illee dursa mataa waliin qabadhaa ummata isaanii sodaatanii ta'uu danda'a. Gaafa kun nama kaan qabanii mana utubaa manaatti hidhanii osoo bira taa'amu. Osoo jara qila darbanii jarri shahaadan baatumu. Osoo namni achirraa dubbatu sun lalaamsha'ee achi taa'umu. Maal jechuu keeti? Waan bu'aan fitnetti waan ammaan tanatti hadha bu'aan fitne uummata keenya ficcisuuf yoo jedhe jarri kun cacallise. Jarri kun yakkamaa miti. Jarri kun qabsoon goonee miti. Nama barbaachisa mala barbaachisa waan ittiin hinjifattu waan hinjifachuu hin dandeenyetti hin seentu. Akka ittiin hinjifachuu hin dandeenyetti hin falmitu. Waan uummata miidha waan isaan miidha waan qabsotee miidhaan hojjettu. Ta'uu danda'a. Kanaaf wal hubannoo isaan barbaachisa. Wal hubannoo isaan barbaachisa. Dheengaddayyuu gaafuma duraa qunnaa ittiin safaratan 40, 50, 20, 80 gaafa seenan dubbiin isaanii gaaf duraa achitti bate. Ammallee achirraa fagoo hin jiru. Ammallee ollama sana deddeeman. Kanaaf tokkummaa uummata kanaa barbaachisa. Wal dhaga'uu uummata barbaachisa. Ummata hambaa alaa harkisuu dura ofii keessanii wal harkisaati. Achi keessa wal qabadhaati. Kaafi ummata keessan itti dabaladhaa. Ummata ormaa kaafi dabaladhaa deema. Yoo tana tangoone taate akkuma mootummaan haga tokko jara biraa ijaarratee Oromoo gabroomsuuf yaatan. Hiikaa biraan qabu. Kunis dhufee haga tokko jara biraa qabatee Oromoo gabroomsuuf hin danda'amu akkasitti. Dursa ofii wal ta'aati. Oromoo ummata biraa gabroomfachuufis hin deemina. Ummanni Oromoo biyya isaa irratti mirga barbaada. Biyya isaa irratti haqa ofii barbaada. Biyya isaa irratti qabeenya isaa ofii irratti abbaa ta'uu barbaada. Ummanni ammoo isa keessa jiraatullee nagaan akka waliin jiraatu barbaada. Tokko buqqisuu hin barbaadu. Tokko ajjeesuu hin barbaadu. Tokko of jala dhiitee bulchuu hin barbaadu. Walqixxummaa ummataa barbaada. Walqixxummaa uumamaan namni qabu. Garuu ammoo biyya ofii keessatti namni biraa dhufee ka isa bulchuu hin barbaadu.
ummanni achi keessa jirullee mirgi isaa eegamee fi sirna biyya sanii keessa sirna biyyattiin naannoon sun ittiin bultu eegee waliin nagaan jiraachuu barbaada. Yookiin achi dhufee anas si bulchaan hin bultu. Kanatu rakkoo fide. Waan nama biraa irratti hin jaalanne hin dalaynu kanas ofirratti. Kanaafi dursa namni ofii barbaachisa. Ummanni ofii barbaachisa keessan ijaaraati nama kan ofii dabaladha. Sana booda hoo ummata gaafa ofii dabalatan sanillee akka biyya guutuu itti yoo akka biyya guutuutti bulchina jettan akka biyya guutuu tanaaf itti ta'utti hojjedha. Biyya guutuu tanaaf wanni hojjettan suni waan sabaaf sablammii kana hundaaf ta'u irratti yoo akka biyya guutuu nama of bulchutti ijaaramtanii qabaatan akka sabaaf sablammii kana ija tokkoon haqa tokkoon bultuu irratti yoo lakkeetti biyyuma teennaaf jettan akka biyya teessaniif mirga keessaniif biyya teessaniif daangaa teessan kabachiifattan lachuu isin harka jirti. Tanaafi tana godhuuf dursa ofii wal ta'u isin barbaachisa. Yoo ofii wal hin ta'in ummata biraa wal ta'e jechuun qophaa'ee dhufe anillee yoo sun irraa gabbuu deebi'eessi ka dhufu hundumaa numa gabroonfata hiikaa biraan qabu. Jarri aangoo wal dhabdi. Kanaaf nuti waan akkasitti tamaayyama akkasii hin kenninu. Beekumtii akkasiis hin kenninu. Maaliif akkamitti? Oromoo mataa walitti qabuun barbaachisaa dura jechuudha. Mataa walitti qabu. Dursama Oromoo mataa walitti qabachuu. Sana booda ummata biraa ka isa keessa jiraatu, ka isa ollaa jiraatuun waliin qindaa'u. Yoo akka biyyaatti ka ta'u taate akka biyyaatti waan waaltaa waan walqixxaa dubbachuu. Waan nama hundaaf walqixa waan haqarratti hundaa'e. Hin miidhamne jenne malee nama miidha namni jedhaa jiru hin jiru. Ammoo nuti keessattuu nama artiiti malee nama angootii miti. Wanni achi sana keessaati nuti achi keessa argannus hin jiru. Ummanni illeen ummata mirga ofiitiif dubbate malee achi keessa argatu hin jiru. Bakki rakkoon jirtu warra angoo kana. Warri angoo kuni ammumarraa fagoo jirtan. Ganaa fagoo jirtan. Ammoo miidhaan gugurdoon illeen dursa akkuma amma isin irratti bu'aa jirtu kana sababa keessaniin ummata bira gadi geette. Sababa keessaniin ummata keessa gasseente. Garuu osoo kanallee hubattan. Ufillee miidhina, ummatallee miidhina, walillee miidhina. Haqa rabbiillee miidhina. Tanaaf tokkummaan akkam barbaachiftu qindaa'aa ofii keessanii jedhaan kana. Ulfaadhaa galatoomaa jeneraal. Goolabuu kenna dura waan jettan kana waan hagammaa irraa haasofne kana geerrarsa isinii goolabuu danda'u. Haasaa caala geerrarsatullee baay'eetti isinii qajeelallee na fakkaata yeroo baay'ee. Dhaamsa wayitiin geerrarsa keessaniin osoo nu goolabdanii hedduu isinirraa fedhaa. Akkasii goolabneeti gama sagantaa keenya guduunfitti deemna. Amma wanti tanaa wal hidhattu yaadna kiyya amma ka'an qabu wal hidhattu waan tokkummaati. Tokkummaan akkaan barbaachiftu tokkoon fiiguun gatii tokkoon qabdu. Tanu kasaarsite isi tanu kasaarsuuf deemtullee isi. Tanaaf ta'anaa dhallee kaleellee borullee iftaanillee akka nyaataa dhugaatitti isaanii dhaamu. Furtuun bilisummaa beeytanii tokkummaa. Tokkoon fiiguun nun genne nun geessu eessuma. Wanti hanga har'aa socho'uu dadhabneef yoo baay'inaan qabna walii galtee dhabne lafa moo lafetti maal irra wal dhabna nu lafee takkatti lafas waliin qabna dhaabbotii wal ta'a saballee sochoosaa bilisummaan dhiigaan hin dhufture qosaan. Uummannis ol ka'aa meecina hiriiraa mootummaa gabroomsaa akkasiin jijjiira afaan tokko taanaan wal wajjiin ol kaanaan daandii tokko baanaan akkuma galaanaa gaaf tokko rayyaana tokkummaa jabeessaa tokkummaan baheessaa galma bilisummaa tokkummaan nu geessa. Tokkummaa jabeessaa, tokkummaa bayeessaa, galma bilisummaa, tokkummaan nu geessa. Jaalallee haalatu tokkummaan haa cimu. Dhaamsa qabnu kana namuu dhaamsa kana bakka ga'e hunda walitti nuuf haa himu. Dhaamsi nuti qabnu kana akkasitti tokkummaan dawa. Tanaafi dawaa tana malee furmaanni bilisummaa hin jirtu jedhan tanaafi. Ulfaadhaa galatooma jeneraal har'aa waa'ima Haajisan Gammadaarraa haasofna jennee waan kanallee cinaacha kaasnee garuu immoo heddumminaan dhimma waqtaawaa irratti gorsa keessan irra deddeebinee
qeeqa keessan immoo ka asii achi ebelu maal naan jedhaa hin qabne ka dur kaaseettiin amma nu biraan geettan kaaseettii illee nurraa hir'istanillee gabbaatanii immoo akkanatti akka namaaf gorsa keessan dhaabbileef gorsa keessan kennitan ammallee hedduu isinirra feenaa kanaafuu walitti deebi'uun kenna hin oolu waadaa. Eka isinis galatooma wanti irraa dubbannu waan haqaati. Adiif adii. Adiif adii yoo walitti himan malee wanna adiin gurraacha jedhanii dubbatan kana rakkoo nutti fide. Bakka rakkoon jirtu osoo amma arginu yoo hin dubbatin boru erga tarte dubbachuun hiikaa hin qabu. Wanni waan kana irraa dubbannuuf akkasirraa hufi malee akka baduufi miti. Wayita asii achi ilaallu qaawwa jirtu ta arginu akka cufamtuufi malee akka qaawwi banamtuufi miti. Uummannis dhaabnis ka hubachuu qabu. Wayita qaawwa banaa takka argite hulaa sana cufaa wanni jedhaniif akka waan seenneef ta irraa dubbannuuf malee yookiin dhaaba jibbaa irraa hin qabnu waraana jibbaa irraa hin qabnu uummata jibbaa irraa hin qabnu uummanni kenna. Dhaabnis ammootu dhaaba kenna. Waraannis waraana kenna. Garuu adeemsichi isaa adeemsa tartiibaa ta'uu qabaadha. Sistemni ittiin deemnu sistema qajeelaa waan tokko nu geessu ta'uu qabaadha. Hiikkaan isaa nuti ammoo yaada addaa qabaanneetii miti. Nuti ammootu yookiin dabballee yookiin mootummaa taaneetii miti. Yookiin ammootu dabballee dhaabotaa taaneetii miti. Yaadichi yaada akka yaada ummata keenyaa arginutti miidhaa ummata keenyaa arginutti afaan ummata keenyaa akka laallee afaan ummata keenyaaf taanee dubbannutti akka dhaabni kunis dhaaba kenna jennee qaawwa isa argina san cufuuf tattaafannutti dubbanna malee akka dhaabicha kan cabsitee kan ofi qabdee kan achi qabdutti hin dubbannu. Akka yookiin ammootu waraana yookiin ammootu waraanni akka waraana nama biraatti hin dubbattu. Waan itti waan kana sistemni ittiin hojjennu akkamiidha? Wanti hojjennu wanni dubbannu wal wajjin akka inni wal madaaluuf akka ummata biratti amantii argatuuf akka ummata biratti fudhatama argatuuf akka dogoggorri argame qajeeluuf akka wal hubannoon uumamuuf akka jabinni argamuuf kanatu bu'aa fida malee irra deddeebi'aan gurraachaan adii jedha adiin ammoo diimaa jedha hin deemu akkasitti. Kanaaf garuu na biratti hin deemu garuu ani ammoo nama ofii kiyyaa jiraata. Ofii kiyyaa jiraata. Nama waan tokkorra rabbii kiyyarra malee waan eenyu. Nama rabbi fayyaa nagaa naa kenne daf qaambula hojjetee jiraata. Bahee gala. Nama angoof barbaadu maaltu narraa irra taani. Ani angoof deemaa jiru bakka angoo waan narraa irratu hin jiru. Waa horii wayii sadaqaa hin eeggatu. Maali? Haqa jirtu dubbatu duwwaadha. Kanaaf nama bilisaa tokko bilisa qulqulluu kaa tokkoofuu as hin jenne ana ta'ee dubbadha. Anuma kana anuma ta'ee ka dubbadhu kalees har'as jechi furtuun bilisummaan isin jedhu kun durii baadha har'aa miti. Tokkummaan bonus iftaanis tanuma jedha furtuu tanarra waa jiran. Kanaafi isinis ulfaadhaa barakadhaa warri dhaamsa dabarsinuufillee akkasitti hubadhaa. Tuni dawaadha. Ammoo dawaan osoo hadhooytu liqimsaa jedhaan dawaan hin hadhooyti garuu qorsooma bari. Osoma isin hadhooytu bishaan itti unaa liqimsaa jedhaan antan. Ulfaadhaa galatooma jeneraal dhugaa dubbachuudhaa fi namootni akka keessanii saba keessatti baay'ee xiqqaachuu yookaan ammoo hin jiran aga jedhamu gayuu isaatu hedduu nu miidhee namni yeroo fi nama fakkaate waan sirriitti wal qeequu dhabuun kana mara nu godhe. Kanaafuu kaaseetti keessaniinillee akkasuma intarviilee garaagaraatiin walitti deebinaa kanadhaatiif hedduu isin galateeffadhaa maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaa kootti dhufeetiin hayyaa ta'aa horaa bulaa maatii fi shanee keessan guutuu wajjin jiraadhaa isinii jedha. Isinilleen ulfaadhaa barakadhaa galatoomaa ummata keessaniif sagalee taatanii ummata keessaniif gurraa ija taatanii osoo ummata keessan tajaajiluuf deemtan rakkoon hagamiillee akka isinirra ga'u osoo arginu hadha osoo nama meeqatu lubbuu dhabee nama meeqa hidhamee nama meeqa hidhaa jira. Atillee namsan keessaa tokko argitee lubbuun baateefi malee kanaafuu qaamni miidhamni sirra gahee dararaa hedduu keessa dabarsitee tana gahuun keetu nama argitee hadhallee itti xiccitee ummata kiyyaan waa sagalee wayii dabarsa jettee waan ogummaa fi dandeettii qabduun saba keetti tajaajila kennu nu hundi kenna bakka jirru waan nu ilaalchisuun waan saba keenyaaf dabarsaa jirruufi atillee ulfaadhu barakadhu ummanni keessanillee ummanni kiyyallee bakka jirtanitti yaa ummata kiyya bakka jirtanitti nagahaaf jaalalli kabajaan sabummaa qoonni irraa madde isin naafaa ga'u isaaniin jedha
walumaa galatti daangaa haga daangaa ka jiru guutuudhaan ka du'e rabbi isinii haa araaramu jedha ka jiruun ammootuyyuu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin wajjin haa jiraatu jedhaan. Ulfaadhaa galatooma. Egaan hordoftoota Oromiyaa laban sagantaa keenya kootti dhufee artiist Jeneraal Umar Suleyman wajjin turtii taasifne yaadannoo seenaa dhimma Haajisan Gammadaa haa kaasnu malee adeemsa siyaasaa rakkoo bu'aa bahii Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa keessa jiru haga muraasa irraa kaafneetiin dabalataanis haasofneetiin jira. Jeneraal artiist Umar Suleyman nama kallattii haasaan namoota waan itti amanan qofa irratti dubbatan waan ta'aniif xiyyeeffannaa qeeqota gorsoota akkasanii irra deebineetiin ammallee isaanis namoota biraas keessummaadhaan dhiyeessinee marii guddaa taasisuudhaaf gara fuulduraatti waadaa isinii galle. Kanadhaa kanumaan goolabneerra. Waan waliin turtaniif horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a.